waan baay'ee nama gaddisiisudha. Ilmatu haadha ofii ajjeesee kan ajjeese irratti jechuudha. Qurqurxee mana keessatti gatee biraa deeme. Guyyaa shanitti reeffi ishee argame. Waan baay'ee nama gaddisiisu. Gurratti illee dhaga'u waan namatti hin tolleedha. Ilmoodha fi ofuma keessaa baate alagaa diina sitti taati. Waaqayyo waan akkanaa isin argachiisu. Waaqayyo waan akkanaa nu dhageessisin tana malee. Waanuma kana malee lammata nu dhageessisin. Gadda onni nama cabsu. Onnee nama cabsa. Nama akkam gara jabaatetu haadhatti. Haadha ofii keessattuu. Haadha nama deesse keessattuu. Waan jennee dubbannu wallaalle dhugaa rabbii waan jennee dubbannu wallaalle. Ani nama akkamii akka ta'e haadhatti haa ta'uma fe'illee waa feete si goote haadha jechuun ani hin beeku. Waaqaan waan an dubbadhu wallaalle dhugaa rabbii jechuudha. Haati ofii yoo akkas deechee akkas cannaqamtee jireenya fi du'a jidduudha isaayyuu gizee deechuu akkas goote wajjiniin dhiphattee wajjiniin cannaqamtee deessee guddistee iddoo kanaan geessee har'as immoo isaa jettee hin beelee mucaan koo jettee kaatee waan goote kaafa dhaxxee achitti immoo ishii ajjeesee biraa deemu. Kun yoo seerri jiraate dhugaa rabbii seerri yoo jiraate mucuma san illee ajjeesudha dhugaa rabbii. Garuu lubbuu namaatti faraduun gaarii miti. Gakka kuni gochuma haadhaan odoo namni biraallee ajjeesee haadha ofii dhalte ajjeesuu jechuun maaliif ginna sammuun isaa gini naguma jira nagaadha garuu sammuun isaa waaqa rabbi baay'ee namatti dhagahama. Haadha ofii jechuun wayyoo haadha ofii ishiitii beeloftee dheebottee daarachuuftee daartee har'a yoo ilmoon ishii immoo garagaltee ishee ajjeestu maal sababa biraa jennaree. Sababa biraa maal jennare haati iyyuu ilmoo ajjeesaarti ilmoonuu haadha ajjeeste jechuudha. Waan baay'ee bakka keessa koona dhukkube dhugaa waaqayyoo jechuudha. Bakka yoo seerri jiraate mucaa sanillee ajjeesudha. Bakka dhugaa waaqa ajjeesudha. Bakka odoo har'a seerri keenya biyya keenya keessa jiraate ta'eeti har'a jechuudha hagaaganaan taa'amu jechuudha. Mucaa suni hagaaganaan taa'amu. Achitti nyaatee dhugee mana hidhaa keessatti namni nama ajjeesituma biyya keenya keessatti sajjidhee taa'eeti fataa jedhee nyaatee gaafa hidhaa isaa waggaa 10 waggaa 20 maradanii ishii gaafa fixateetti bahu immoo sangaa soora fakkaateetti gadi ba'a jechuudha. Siinii galee kanaaf immoo yoo seerri jiraate mucaa sun dirqama ajjeefamuu qaba. Ajjeefamee marfamuu qaba gabaa keessan. Karaarra marfamuu qaba. Ajjeefameetu jechuudha. Maal garaa maaltu kan ajjeesarra jechuudha gochesuu kana eessan haadha ofii kan ajjeesarra hoo kan reeffuma haadha ofiituyyuu bakka beekatti akka bineensa iyyuu gaafa ajjeesamee hin qurqurxanii han qurqurxoo albeedhan isaayyuu guyyaa 5ffaatti argaman. Waaqayyoon jannataa sinaa qaraniisu haadhoo ko haati hundaatu haadhuma kee gara jabeenya akkas namaa jabaatee waan kanallee hojjetu waaqayyo nurraa haa qabu. Yaa rabbi nurraa qabati yaa waaqayyo nurraa qabati. Dhugaa namni keenya ofumaaf diina watti ta'aa bar. Amantaadhaan kutaadhaan gandaa wal qoode. Bara maal keessa jirraa? Ofii keenyaaf diina watti ta'an aduu addunyaan tun hin dadhabne ofii keenya wal dadhabnaa bade. Addunyaan tun hin dadhabne garuu ofii keenyaaf wal dadhabaa jirra. Hedduun gaddee hedduu takka na gaddisiise jechuudha. Sanuu obboleetti viidiyoo mucayyoo kana ilaale viidiyoo mucayyoo kana ilaale hedduu takka keessi koona cabe. Mucayyoo ishii kan ishiin dhuggattu wal dhungatan. Silumas barri karatti deema wallaallee maalitti akka deemaa jirru wallaallee bar ilmi namaa barree bineensa walitti ta'e yoo jedhanii sababa malee bineensa walitti hin taane argaa jirra. Maaliif beektani? Har'a mucaan kun haadha ofii ajjeesuu jechuun bineensa jechuudha bar. Bineensi iyyuu bar yoo sirraa nyaate yookiin immoo si nyaatu bar. Kuni garuu haa ishumti deechatti ishuma ajjeese.
Haala seerri yoo jira seerrumatti seerroo jiraate mucaa kanallee ajjeesa. Mucaa tokkollee yoo namni yaadatu yoo jiraate Adaamaa keessatti namni yaadatu yoo jiraate Adaamaa keessatti haadha ofii ajjeeseen illee haadha ofii albeedhaan qaleen illee mucaa sun du'atti faradan ta'ee injira ta'ee rabbiin kee beeku garuu hin beeku waaqayyo beeku. Silaa har'a tokko har'a akkasitti gaafa namni tokko nama ajjeesu ajjeefamee biyya keenya keessatti illee silaa akkuma lubbuun isaa marartu sassaniit illee mararti jedheetu fin ajjeesu nama ajjeesu. Garuu keenya biyya keenyatti seerri namni nama ajjeese hidhaatti gala. Hidhaatti galeeti sangaa nyaata jechuudha. Sinii galee qotiyyoo ija ta'ee gabbaa gaafa gabboo jechuudha dhaa galee akka barbaadetti nama ajjeese. Garuu osoo biyya biraa ta'e akkanaa miti. Namni nama ajjeese hin ajjeefama murtee du'aatti kennama. Akkas silaa akkasitti bareedadha. Silaa namni ol kabajee jiraata. Har'a akkuma shunkurtiitti lubbuu tana hin baasan jechuudha. Tokkos kaleessa boodeen gadda kun Facebook nu tokko irratti weellisaadha jedhanii argee ture. Isallee har'a hin jira kaleessa du'eedha. Isallee harka namaa ajjeese. Bara kana nama dhibamee dhageessu. Kan dhibamee du'ee nama tokko dhageessan. Ibaduutu ajjeese. Ilmatu haadha ajjeese. Ilmatu abbaa ajjeese. Nama kanatu kana ajjeesee malee abadanii nama dhukkubee du'e nama tokko dhageessu. Garamni deemaa jirraa bara keenya kun. Dhaloonni dhufaa jiru kun akka bakka deemaa jiru hin beeku. Har'a osoo har'a garuu kan haadhaa kun keessa nama gubaa. Kan haadhaa kun keessa nama gubaa. Kan haadhaa kun baay'een gubee. Adaraa keessan. Hundi keessanuu sagalee ta'aafi. Sagalee ta'a. Mucaa sun haa ajjeefamu sagalee ta'a. Dhugaa Rabbi garuu akka amantaa kiyyaatti illee nama bar akkas hin jedhamu garuu nama gubadhe dhugaa haadha jechuun bar waaqayyo gaditti bar ishiidhaa bar. Ishiidhaa bar. Anaa nyaatu haadha ko. Ishiin ilmi kiyyaa akkanan ta'in jetteeti nyaata keessu fixxee har'a ishii nyaate. Waaqa adaraa ajjeefamuu qaba. Adaraa uummanni warri shaashamannis warri jirta yoo ta'e dhugummaa jirta yoo ta'e mootummaan achi keessa jira yoo ta'e seerri keessa jira yoo ta'e nama mucaasu ajjeefamuu qaba dirqama. Ajjeefamuu qaba. Ajjeefamuu qaba dhugaa. Rabbi lubbuu namaallee takka akkas namaan jedheen beeku garuu karaadhaa kan nagube gaafa haadha Adaamaatti ajjeese tokkollee hir'ina godhee nagube har'allee hir'ina godhee nagube. Har'a odoo mucaa sanillee ajjeesanii akkasitti miidiyaa irratti baasanii gottotanii akkas agarsiisanii har'a kun lammatatti hin deemu. Boruu bee hunduyyuu akkatti deema jechuudha. Ilmoon ofii keenya deemnu ajjeeste jechuudha borus. Adisoon deebitti ajjeeste jechuudha bar akkas jechuudha. Teessisoo deechisee ajjeesti boru akkas jechuudha. Seerri akkasitti osoo nuu ba'e ta'eeti har'a ilmoon haadha ajjeestu. Haadha keessa baatee haadha ajjeestu. Wayyoo. Yaa Rabbi gara jabeenya akkamii sinii kenne gara jabeenya akkamii sinii kenne. Eebade namumti ajjeesan jira haadha ofii ajjeesan. Eebade haadha ofii yoo badduu taatee daalattii taatee yoo hortuu taatee yoo falfaltuu taatee yoo jiraatte hoo maraattuu taatee haa jiraattu bar haati ta'e maraattuu taatee karaarra haa jiraattu bar ijoollee. Maaloo harka maanuu loluun akkamitti namatti wannu haadha ofiitu loluunuu akkamitti nyaarumaatti guuruu haadha ofii haatimtu kaayituu gaafa siin loltu biraa deemuudha malee har'a waatti deebisuun bara saalfannaadha. Bara akkamii keessa akka jirru wallaallee jirra. Waaqayyo nutti araaramu. Waaqayyoon harmee boqotaniifillee waaqayyo jannataa isaan haa qananiisu sagalee ta'aa fi aga dandeessanitti akka mucaan kun qabame harka seera jira jechaa jedhanii akka ajjeefamu. Hundi keessa miidiyaa irratti qabeetti sagalee ta'aa fi haa ajjeefamu. Waaqa haa ajjeefamu. Haa ajjeefamu. Maal nyaatan isaa nyaatu. Abdaari luugaa isaa nyaattu. Maal hidhan bakkooti kechaan baasan waaqa isallee ajjeesan. Waaqni ajjeesa isallee bakka biyyee haa nyaatu inni haadha ofii ajjeesa. Maaloo haadha ofii moo yooma badduu taate maraattuu taate badduu taate waan feete sakkartuu feeqa taate haa jiraattu. Harmeemmoo miiliyoona nu haa jiraattu dhugaa waaqayyo. Haati kiyya haadha keeti haati keetis haadha kiyya haati hundaatu tokkuma garaagarummaan qabdu
واق هذا بكا هاتمو مجاتو كنت مال جري بيتن كان هذا كبو هذا في تجيسا كان هذا كبو هذا في تجيسا كان من كم تانا نسيت بدو هذا تيني كباني كونوا فنية دول ما ساتار على بيجتو حركوا نموك وفيك أكست هذا في تجيسا هما هذا في بدو تاتي هما هذا في مراتو تاتي هو وافي تاتاتو يوجر أنت هو لبورا إني أكمل تعرف ما تاتي لولو ما هذا تو كم تنمني هذا ما في لولا جو لولو ما هذا كانت يجوك حرميك جنة سنها كنانيس جنة سنها كنانيس nama kuba ani takka sirri ani ma ajjeefama kan immoo sirri qurqurtee akkasitti gatu san baay'ee na kube kan immoo ilmoon ajjeestu sabdu namni biraallee ajjeesee bar haadha ofiitii bar haadha ofii keessaa bahee keessatti ajjeese wayyoo mucaan nana waaqayyoon ibidda hin jirre sitti haa gad buusu gubaa sitti haa godhu akkasiin biyya guddatte akka haadha keenyaan wal ajjeefte haadha keenya haati sunillee harma keenya waaqa wayyoo suuraa isaanii viidiyoo isaanii arge ilmaan qabachuun dadhabe nama